mucaan kanuma kan gaafa duraa qabame mucaa kana yaadattan gaafa duraa kan torban tokko nagaa buufnee ummata kun nuganee mucayyoo shaayii irra dhuganii daasii dhoosaatii bula mucayyoo kana kan suuraan adda nu ba'utti de suuraan asirratti diimaa sitti gurraacha itti wallaalle. yaa mucayyoo xiqqaa kana mucayyoo xiqqaa. Yani amma shoodabdi makkasi kana moo? No kanuma isa san hin beeku shooddeen kan baqa tumuu turan isa san hin agarrine. O suuraan gargar ta'e hin beeku. Kan gaafa duraa qabanii tumuu turan mucayyoo kana. Estiira sabar. Assalaamu alaikum. Alaikum salaam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maalirra jirtan maalirra haasa'aa jirtan? Duba shoodee kanaafi amma isa abdiin maxxanse bonna abdiin maxxanseeru nama guddaa arfin jira. Mucaan keenya Aboo biyya suuraa irratti nama guddaa fakkaata suuraa irratti. Keenya jaan gaafannaa ture qalloo kottu. Ayyoo okay gaafadha. Mucayyoon kan waraana walirra labsinee arusii lola eegalte mucayyoo kana tumuu eegalte gaafa duraa. Salaamu alaikum. Koi keenya jamee koomentiini. Alaikum salaam. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Akkam jirtu? Jirra fayyaa keetti shooddeen tuni teessanii? Ishi keenya kun ishi maati laxxafte ishi ammaatti suuraa ishii baastee turte ishi maashiin. Waa ishii taanarree obboleettii dubbistee jirti mana hidhaa keessa jirti janii jara qabsiisa. Obboleessi hidhaa achi mana hidhaatiidha bilbilee isallee miti garuu namni hidhaa isheen tokko bara mucaa kana miidiyaarra barbaadamuu isaa maal jedhee ni akkana lakkoofsa keenya kanneefi bilbilee ture. Mucaa sun hidhaa jira maal jedhee baheera jechuu tura. Aywa alhamdulillah kanuma taatire suuraan achitti diimaa sitti mul'atu. Ijoollee keenya yaada na kennachiiftanii yaada siniin faallaa deemuun harkaa qaba. Kanuman isuma amma abdiin maxxanse kanan. Maal jettee ukkaamsa? Yaada faallatiin qabee dhufee yaada narraa baasaa achi booda yoo sinii tees yoo sinii ta'uu dhabees irratti dubbannaa achi booda gadi bu'aa yoo gabbuu ta'ees amma ummata kanaan dhageessee walitti kaanee wal lollee isaan biraa abbaan ilma saaraa qabatuu dadhabee achitti ilmi abbaa kabajuu didee abbaan ilma kiyyaa qabuu dadhabee humna kiyyaa oli tahee jaarsi isaanii sheekni isaanii dadhabanii jiranii keenyallee gama keenyan ammoo dubbatanii waan kanarraa ijoollee teenyaa dhaabbadhaa olumaan keenya beekamtiin akka gandarraa dhageessee bahanii abbaan dhiiraa abba gaarirraa hundi wanni nuti qabnu dubbatanii jiranii kanaafuu waan kana akkam jettan isin wanni kun yoo lash goone hoo shurrubbeenis waan kana labsaa jira ijoollee teenya isa isaan bira jiru fedhan haa ajjeesanii fedhan haa baasanii nuti yoo waan kanarraa xiqqoo irraa callifne hoo waan olomaan keenya jiru waan boru abbootiin keenya irratti waan humjaan tokko yoo har'a irratti wal marihanne hoo akkam jettan Lola dhaabuu moo marra? ilaa amma ummati keenya bahee jaarsi keenya nuu qabamaa ijoollee teenya jechaa jiran jaarsa keenya dura deemurra yoo isaanii qabamne bakka isaan nu ka'an yoo teenye hoo mee Ahmad Ali kana galchi abdii Ahmad Ali galchi Dhaggeeffadhu bahu nuti abdii ture guutaa kalaa dhaggeeffadhu nuti guddaa keenyas xiqqaa keenyas beekaas wallaalaas. Salaamu alaikum ilaaboo jaarsa keenya ol hin jirru kaleessas guddaa keenya nu qabatuus ni dandahanii laafaa keenya ol hin jirru xiqqaa guddaa wal dhageenya jechaa turre har'a waan san hojiin yoo agarsiifne hoo bahanii ummati wal qabatuu hin dandahu keenyas akkuma sanisii dhageesseen ummati keenya baalagee keenya ni qabanna jee nuti baalagee isaa taanu waan feene taataanu jaarsa keenya ol hin jirru bakka jaarsi keenya nu kaahe yoo sinaa ajjeesanii sinaa qalanii jan jecha isaanii fudhanne waan boru nutti dhufu xiqqaa guddaa keenya wajjin kan waliin duonu kan iyyinee walii dirmachuu dandeenyu ummata keenya kan duwwal qarbu kan wareegama wajjin kaffallus hawaasa keenya wajjin hawaasan alatti miti kanaafuu har'a hawaasni keenya waan nuun jee kana irra dhaabbanne yoo laalle xiqqaa guddaan keenya
boruuf nu fayyada yaa ijoollee keenya. Mee waan kana sammuu haajjeessan yoo fedhan. Bakka yaada kan kee bahatte na fakkaate dhaggeeffadhu manguddoon teenya warri nu qarbu abbaa makeenyas ta'e hundinuu manguddoomti qabnu akka wallootti lakki ofii tumamaatii miskiinyi keenya tumamaatii usaa taa'oo kan jedhan taate yaada jechuun maalii garbuu kan jedha yaada waan kiiloo kaasuu miti. Nuti hin tunne oduu nu tumanii oduu miskiina keenya karaatti ugguranii akka fedhan godhanii dhiisaa uummati kun nu ajjeesu jechuun matama isaaniitti uummati kun uummata bitamaadha jechuun kijibaadha ofirraa dubbatuu hin danda'u. Arusiin akka Oromoo kutaa tokko biratti akka jibbamtuu taate kanarraa karaa akka tankaartu duubii beekanii nuti lafaa kaanee hin tunne ammallee hin tunnu yaada isaanii sirrii oduu isaan nu tumanii immoo dhiisaa jechuun qonnaa fudhataman qabona. Abbaa fedhe maan taane manguddoo miti waan fedhe maan ta'in korsiisaa fi garee maalii garee sawwaaqaatii fi garee korsiisaa du'e ajjeesaa itti hidhatee yaada kun rakkoon qabu. Takka ijoollee wajjin hirmaattee biyyoota jechuun uummati hamma Ameerikaa turi boba dha turi ummati beekaa fi qeesii fi sheekiidhaan hamma Ameerikaa keessaa doraalaan gad naqee ijoollee Suudii keessatti gargaarsisuu jira jechuudha. Tokkoffaa hojii danda'a jechuudha. Asi gubbaa tolbanii dubbatiin malee. Keenya immoo akkas hin godhina akkana hin godhina obboleessa hin tuqina abbaa fedhaa ta'u nu tuqa hin beekna manguddoo sanis salaa nama sun tuqa ofirraa. Olumaan baasin agarsiis kana irratti sirriitti jechuudha. Akkasitti ofirraa hin qabin bubbuwachaan uummata irraa fincisiisuu deema jechuudha uummati kun. Arusii wal qabatuu hin dandeenyu duriyyee keenya jettee miti. Ni duriyyee gandi sun qabatuu hin dandeenye ofirraa dhorkuun keenya dirqama keenya jechuudha. Dirqama ijoollee wallooti. Hin tuqina lafa kaatanii sin tuqa kutaa fedhe ofirraa salaa. Dhaamsa kiyya wanti abbaan taraa. Fincila assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaanni keenya hundinuu tokkuma barbaachisaadha. Amma mana shurrubbeetii dhufne olumaan biyyarra sagalee dhageessuutti turani oduu walumaan olumaan keenya irratti dhiyaanee barbaachisaadha. Olumaan keenya olumaan lagaati olumaan biyyaati olumaan bitamtuu miti tasgabbeettanii oduu guyyaa lama sadiif qilleensarra laallee natti bareedaadha akka kiyyatti shurrubbiin isa walitti haasofnee dhufne mana shurrubbeettis dhaqaadhaatti haasaati yaada wal dhaggeeffadha. Akka wallootti namni keenya namni tokko madaa'uun fayyaa dhabuun namni tokko keenya walloo Bebola yeroo dhaggeeffadhaa Bebola carra ilaa boca boora dhaggeeffadhaa ilaa Yusufin jarrasa turu Yusufin namni keenya namni tokko yaa namni tokko nurra waa ta'uu barbaadu. Kanaafuu manduggoo fi olumaa keenya wajjin deemuun barbaachisaadha. Wanni dhufu tokkos hin jiru. Guyyaa lama guyyaa takkaaf qilleessa duudarra laallee bareedan natti fakkaate shurrubbee irrattis wal mari'adhaati tasgabbaa ansiniin jaasumarraanii ta'uu dandeessa baraarii hin qabxeeyyee. Waan amma jettan kana akka inni itti yaani uummata kana wal mari'atanii yookiin waan akka araaraati manduggoon keenya akkas jedhee haasa'uuraa jettan. Wanni kun kan araara ummata arusiitiin walitti nama fidu yookiin badii miidiyaa kanarratti itti ka'e akkaataan itti haasa'amu yoo mucaaleen kun bahe kanaan ala wama takka hin barbaannuti hin kadhannusi araara siffeen yoo araaramtana nuun diiguu nan danda'amoo haga kiyyaan tuni baatutti inni kun bahee jiranii kiyyaan tuni haga baatutti wanni araara jedhamu wanni manduggoo jedhamu takka haasa'ullee ani nan diiga wallahi kiyyaan tana baatii tokko bira wajjin nyaadha jechuudha qorii harka wajjin kan jira waan ta'eef araru moot ummatumti wallo yo arara man nan diga ammu makanan kuno nama dibba jakan ras nitin arara nan diga ju wallahi kuno tokko qati narga sikina gurratti chakaletin arara diga gafa sa artin gadi behe waju yoki wallo gadi be dina firra lolu sante isane so firra sillo lanjeju yo isi basan du'a ha taw jira ha taw yo kiya tana basa yo mullisan man duggo jalai sim magana arara jannani sararamu wal salutanane suddutti wal gafo dirra karafede garu oso shi himullanne arara fi midrimawe kara ukamstani matta boleso ane senetti ma jolle walloda argan gadi wajin kara kiyatana wallahi la tedi mucale to bradi yamte taslis makina korte ne bradi yamte taslis okati yamte achitti dalaga arban wal hada dabdu rata dabatum be okasitti dalaga rabate akana tate oso kara demtu wanne kas yedun manjiru lazima du'ate jirate mullisu arara fedami wonnarti wacu jirami bale fi arsiti wal qode
Hayyee rakkoon qabula nama biraatti fi carraa kenna fincilaa fi baraari yaada keessan baattanii abdii atis yaada kennadhu nama yaada kennachiisi nama ol galchi waan kanarratti yaadi haa jijjiiramu. Laggasaati dubbadhu. Daqiiqaa takkanaa kennee dhiifama abdii baraari yaada gaariidha. Namni harka isaanii jiru namni arma jala jirtan warri Arsii fi Baalirraa lubbuun jiraate ajjeeftanii nama tokko namni keenya isinitti ne jirra akka lama dubbatuu hin dandeenyu takkuma himna gadi baasa sa'aatii 24 keessatti nuyi uummata Oromoo sin dhageenya abbootii amantaatis manduggoos abbaa gadaatis hin dhageenya bakka itti wal jala baanu hin qabnu nama tokko nama keenya namni walloo tokko Itoophiyaa guutuu nu caalu akka wallootti jecha kanaafuu nama gadi baasa namni arma jala jirtan guruppii qabdanii baasa mucaa sa'aatii 24 keessatti asumarraanii jaalatte Laggasaa itti hafu. Hayyee jalqaba irratti yaada bareedaadhaan dhuftanii nuti ilmaan walloo jechuun manduggicha keenya osoo hin taane sheeka keenya osoo hin taane hayyuu keenya osoo hin taane baaligee keenya hin dhageenya. Baaligeemti kuni baaligeemti wajjin waa goonu kuni wal gorsinaa waan tokko irraa wal dhorkinaa waan abbootiin keenya jaan waan sheekotiin keenya jaan waan abbootii gadaa jan irraa fudhanna garuu immoo oggaa irraa fudhannu waan isaanitti himannu jira nuti ilmaan walloo gumaa baafna malee gumaa hin nyaannu nuti dhiiga ijoollee tanaa ijoollee miskiina kan osoo waan beenne ofii nu tuqanii dhabaamsiisan tana hoodu'an reefqa isaanii baafna yoo lubbuun jiraatan caccabaa isaanii kan tumame miidhamaa isaanii baafan Muhammad Shurrubbeetis nuyi waan isaan jan hunda hin fudhanna waan manduggoon teenya nutti kennite hunda hin fudhanna kan irratti nu hojjetuu qaban sheekotiin teenya manduggoon teenya Muhammad Shurrubbeetis yaada kanaan dhufanii irraa qeeballee mucaa kana yoo lubbuun hin jiraanne reefqa isaa dachi keessaa biyyee jalaa qotanii walloo ajjeefnee jira hoodhoo qarbadhaa janii reefqa isaa fudhannee qarbanna ilma keenya yoo immoo caccabee miidhamee jiraate ilma keenya irraa fuuneti gorfanna yoo kanan tahin wallahi lazim nuti walloon gumaa baafna malee gumaa hin nyaannu gumaan ilma walloo tokkichi yoo xiqqaate nama 100 baha isinirraa fuudhan jira yaada waan dhuftaniin ammanumaan dubbadha akkas habibi wallahi anis kanuma kanin jedhe kanarratti walii gallaa ijoollee walloo walii gallaa haala wasaana yaaman duggoo ta'e yaa gartee shurrubbee ta'e kan miidiyaa kanarratti yaadii akka Oromoo ila abdii galatoomii hedduu takka ulfaadhu yaada bareeda wanni jaamaa jirus akkuma kana dubbii kana maaliif du'ootan namni jeen jiru dhugaa keessan hin barbaadinaa hin jedhamne manguddoon olomaan keenya nutti dhufte ijoollee teenya ummata manguddoo gara saniin qabadhaa jenneeni abbaan ilma saadhaa qabatuu dadhabe akka hawaasa biratti waan xiqqinaatiin nutti dhufanii isinoo akkamiin nutti dhufe nuti hoo deebiin keenya akkamiidhaan kanas sinitti fidee dhufe kanaafu mucaa kana nuu baasuun isaanii dirqama jiraatee du'e kana ni barbaanna walumaan barbaanna garuu wanni nuuf gochuu qabnu waan manguddoon olomaan teenya jette gurratti fudhanne isan dhageessifne waan kana yaada wal jijjiiruun dirqama galatoomaa ulfaadhaa. Hayyee waan nama Shurrubbee banta sheetti godhaa haadhu nuti baaligee keenya sheeka keenyas miidiyaa irratti bahee dhufee nu gorsuun qabu manduggichi keenyas asirratti dhufee nu gorsuun qabu abbaan gadaa keenyas dhufee asirratti nu gorsuun qabu abdii gurbayyoo umar jala kana carraa kennee fi caalaa isa ol galchaa jechuun haasaammaa umar haasa'u kanarratti ofii obboleessa hattuu keenya dandeenyeen qabannu jechuun tun xiqqoo na dhibaa jirti. Hattuu sinaatumtuu duriyya sinaatumtuu isa keenyaan qabatamnuu miti obboleessun dhiiraa miti shamar gadi baatee dhaabee wal dhageenyas ni dhaabnas isa keenyaan dandeenyu inni keenya abbaan qabu diqaalaadha jechuudha moo mootummaa naagaluu dideen bakka kanatti akkamii qabatuu hin dandeenye silaa gadi bahanii boohuu jiranii. Olomaa keenyaa ni qabamna jarri kun akka saree maraatte nama ciniina waan dhaabbatuu miti boruu dhufee nu tuqa manguddoo keenya kanarra gadi nutti hin dhufe kanumaa wajjini ummata kana wajjin waan deebii waan har'a dhaabbaan hin janibsan boruu yaadatti kennina jechuu manguddoo kanaa wajjin
Kanaafuu har'a immoo manguddoo kana dura fiiguun hin barbaachisu. Yaa maamma shurrubbee feetanii asitti fiddanii irraa dubbattanii kun dirqama keessanii isiniin jaa. Sila Umar heddumaan. Isaanirree dhufanii amma warri akkas jechuun yaada waan jiru waan amma jennee irratti barra nurraa fudhachuu fi kana isinirraan fudhannu adda nu baasuu qabani. Abdii turmee hoggata akka yaada naa kennaadha. Ilaa bileeyyan kaa namni wajjin taa'ee wal reebu nu ijoolleen teenya ijoolleen ganda biroo tuquu jirtu hin jiru. Tayyib isaan agartee abbaan ilma qabatuu dadhabee hattuu qabatuu dadhabee durriyyee ofii qabatuu dadhabee yaani wanni kun akkami nuyi agartee akkanatti dubbii kana dhiisi ijoolleen sabiyyaa har'a akkana hojjanii taalolan namaan fudhatamu bara wanni kun jara keenya. Hayyuree kalas arusiin isin haafittu kalas humaadha isin ciisaa jechuudha ree wanni kun bara. Ni dhaabaa jennaan. Dhiiraa osoo irraa